Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaam oduu keenya kan biyya keessaa fi kan biyya alaa gaggabaaboo fi akkasumas bal'ina isaa waliin qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeera gara oduu keenyaatti dabarra. Walgahiin addaa tokkoffaa bara hojii afuraffaa mana maree bakka bu'oota uummataa jahaffaan gaggeeffamaa jira. Manni marichaa gabaasa raawwii karooraa ji'oota jahaa bara baajataa 2017 ministeera qonnaatiin gaggeeffamaa jira. Waliigalteewwan liqii lamas gamaagamamee ni raggaasifama jedhamee eegama. Akkasumas wixinee labsii abbummaa lafaa magaalaa fi galmee qabiyyee lafaa fi liizii lafa magaalaa ilaalchisee gabaasaa fi yaada koree dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi geejjiba magaalaa qoratee ni raggaasisa jedhamee eegamaa jira. Dabalataanis wixinee labsii barnootaa waliigalaa ilaalchisee gabaasaa fi yaada koreen dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya namaaf hojii fi teeknooloojii dhiyaatu qoratee akka raggaasisus gabaafameera. Gareen deebii saffisaa poolisii federaalaa Dubaay galeem. Gareen deebii saffisaa poolisii federaalaa dorgommii garee deebii saffisaa Yuunaayitid Arab Emirates qopheesse irratti hirmaachuuf Dubaay galeera. Gareen kun dorgommii deebii saffisaa bara 2025 Itoophiyaa bakka bu'uun qormaata hojii tooftaa haleellaa eegumsa baraarsa VIP masaraa ol ka'aa yaabbachuu fi gadi bu'uu fi ramaddii gufachiisaatiin kan dorgomu ta'a jedhamee ibsama. Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el dorgommiin kun gareen deebii saffisaa Itoophiyaa muuxannoo qabu akka qooduu fi biyyoota biroo irraas akka baratu gargaara jechuun dubbateera. Miseensonni garee kanaa naamusa gaarii agarsiisuudhaan gahuumsaan dorgommicha injifachuun maqaa gaarii Itoophiyaa fi dhaabbata poolisii federaalaaf waltajjii addunyaa irratti akka guddisan qajeelfama kennaniiru. Ameerikaa fi Chaayinaa dabalatee gareewwan 120 olii fi biyyoonni 50 kan hirmaatan ta'uu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni agarsiisa. Wixineen labsii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf oolu qophaa'aa jiraachuu ministeerichi beeksise. Wixineen labsii qulqullina barnootaa manneen barnootaa ol'aanoo qophaa'aa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksise. Qajeelfamni wixinee labsii kun qulqullina barnootaa odiitii mirkaneessuuf kan oolu ta'uu ministeerichi beeksiseera. Kana malees gahumsa manneen barnootaa fi qorannoo dhaabbileen kunneen taasisan hawaasaaf bu'aa kan buusu ta'uu ni gulaalama jedhame. Wixinichi haaraa qophaa'aa jiru kun sadarkaa qulqullina leenjii fi odiitii manneen barnoota ol'aanoo kan gulaalu ta'a. Manneen barnootaa kunneen ulaagaa barbaadame hin guutne irratti tarkaanfiin akka fudhatamus kan labsu jechuun dubbatameera. Wixineen labsii qophaa'e kanarratti qaamoleen dhimmichi ilaallatu marii taasisaa akka jiranis ibsame. Manneen barnootaa ol'aanoo qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoo kennaa jiraachuu deetaan ministeeraa obbo Korraa Xushanee dubbataniiru. Wixineen kun barnoota qulqullinaan walqixxummaa fi haala hunda hammataa ta'een lammiilee hundaaf qaqqabsiisuu kan kaayyeffatedha. Eebbifamtoonni beekumsaa fi naamusa barbaachisaa argatanii akka eebbifamanis kan gargaarudha. Wixineen kun yeroo dhihootti akka raggaasifamus ni eegama jedhame. Kaabineen magaalaa Finfinnee murtoowwan garaagaraa dabarse. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee ajandaalee garaagaraa irratti mari'achuun murtoowwan garaagaraa dabarsuu kantiibaan magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee ibsan. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee walgahii idilee jahaffaa waggaa afuraffaa geggeessan dhimmoota dippiloomaasii fi diinagdee irratti mari'ateera. Gaafilee lafa imbaasiiwwanii carraa hojii uumuu fi iddoo indastiriiwwan oomisha dhiyaataa ture qorachuun murtee dabarseera. Oduuwwan biyya alaa bal'inaan qabanneetti yeroo darbinu Israa'el Hamaas waliigaltee cabse jechuun lammiileen Gaazaa gara kaabaatti akka hin deebine karaatti cufte. Filisteemonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen mana isaanii irraa buqqa'anii gara kaaba Gaazaatti akka hin deebineef Israa'el daandii guddaa cufuun ishee ibsame. Israa'el daandii guddaa kana kan cufte Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabseera jechuun gabaasteerti. Hamaasii fi Israa'el gidduutti wal dhabdeen kan erga hammaatee booda Hamaas loltoota dubartootaa butaman 4 gadhiiseen Israa'el ammoo Filisteemota 200 mana hidhaatii gadhiisuun hordofeeti. Lammiin Israa'el Arbeel Yehuud hanga gadhiifamutti jiraattonni Gaazaa gara kaabaatti imaluun akka hin hayyamamneef Israa'el kaleessa ibsitee turte. Hamaas gama isaatiin Arbeel lubbuudhaan jiraachuu ishee ibsuun torbaan itti aanu gaafa sanbataa akka gadhiifamtu ibsa godhee ture. Hamaas loltoota dura lammiileen daangaa deebisuuf waliigaltee tureera. Daandii Al-Rashiid kan buqqaatota ittiin gara Gaazaatti deebi'uuf turan irratti sagaleen dhukaasaas dhagahameera. Ministeerri raayyaa ittisaa Israa'el namoonni walitti qabamanii fi yaaddoodha jedhaman giddugala Gaazaatti sababa mul'ataniif dhukaasni akka ture dubbataniiru. Loltoota irra miidhaan akka hin qaqqabneef jecha dhukaafamuus dabalatanii ibsaniiru. Namoota gara Gaazaa deebi'uuf eeggataa jiran keessaa tokko Muhammad Imaam Aldiin
manni koo diigamuu akka danda'u nan beekaa garuu haftee irratti dunkaana nan dhaabbadhaa achitti deebi'ee jiraachuu naaf wayya jechuun dubbateera. Dubartoonni Israa'el 4 Hamaasiin butaman jijjiiraman hidhamtoota Filisxeem 200tiin gadhiifamaniiru. Haala waliigaltee dhukaasa dhaabuu jalatti Filisxeemonni gara kaaba koriidarii Naatzaarim lafa Israa'el to'attee fi gara kaaba Gaazaa naannoo kiiloomeetira 7 addaan fagaatee argamu baafachuun Israa'el to'atamee argamutti akka imalan hayyamuuf beellama qabamee ture. Jaarsoliin Qaataarii fi Masrii kanneen marichaan Hamaasii fi Israa'el gidduutti mijeessan yaalii taasisan Filisxeemonni 100,000 lakkaa'aman gara kaaba Gaazaatti deebi'aniif akka hayyamamuuf waliigaltee irra gahameera. Gama biraatiin ammoo jiraattonni Gaazaa gara mana saniitti deebi'uudhaaf akka hayyamamuuf eeggachaa jiru. Namoota baay'eef abdii deebi'uu dhugaa waan ta'uuf eeggachaa jiru. Ta'us abjuun isaanii dubbifachuuf mana isaaniitti deebi'uu ijaaruu fi maatii isaanii walitti makamanii jiraachuu ammas gaaffii keessa galeera. Oduma wal fakkaatuun Tiraamp Masrii fi Joordaan lammiilee Filisxeem Gaazaa keessaa akka baasaniin barbaadaa jiran. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Masrii fi Joordaan lammiileen Filisxeem Gaazaa bakka diigame keessaa akka fudhatamanis dubbatanii turan. Sanbata kana Tiraamp mootii Joordaan Abdullaahitti bilbiluudhaan akka kana caalaa fudhatamaniin fedham. Sababbiin isaas yeroo ammaa kana guutummaa Gaazaa ilaalaan jira, rakkoo hamtuutu jira jechuun dubbateera. Dilbata dhufu pireezidaantiin Masrii akkasuma gaafachuuf karoorfachuu dubbataniiru. Tarkaanfiin kun yeroo muraasaaf yookaan yeroo dheeraaf turuu danda'as jedhameera. Hamaas tarkaanfii akkanaa kamiyyuu akka mormu dhaadateera. Yaanni kun lammiilee Filisxeem Gaazaa keessa jiran kanneen akka qe'eetti akeekkachiisanitti ilaalaman dheekkamsiisuus danda'eera jedhan. Uummanni keenya Filisxeem Gaazaa jiraatan ji'oota 15f du'aa fi mancaatii dandamate osoo lafarraa hin baqatin ture jechuunis kaasaniiru. Kanaaf akkuma US jettu Gaazaa deebisanii ijaaruu yaada jedhuuf affeerraa pireezidaantii Doonaald Tiraamp ibsa osomaa jiru fala ta'ellee hin fudhatan jechuun miseensi biroo siyaasaa Hamaas Baasim Naayim dubbataniiru. Uummanni keenya akkuma waggoota 10 darban keessatti karoora buqqaatii fi biyya biraaf nuuf qopheessan hunda fashaleessee as gahee karoora kanas ni fashaleessa jechuun dubbateera. Jiraattonni Gaazaa miiliyoona 2 keessaa harki caalaan isaanii lola Israa'el waliin ji'oota 15f gaggeeffameen buqqa'anis kunis bu'uuraalee misoomaa Gaazaa baay'ee gaaga'ameera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kanaan dura ijaarsi bu'uuraalee misoomaa Gaazaa keessaa 60% miidhamuu yookaan barbadaa'uu ibsee ture. Bu'uuraalee misoomaa kana deebisanii ijaaruun waggoota 10 lakkaa'amuu akka danda'us ni kaafama. Tiraamp yaada kana kan kennan xiyyaara keessatti gaazexeessitoonni wayita dubbatan ati waa'ee namoota miiliyoona 1.5 ta'uu haasofta, nuti immoo hunda isaa ni qulqulleessina jechuun dubbataniiru. Kanaafuu biyyoota Arabaa muraasa waliin bakka tarii jijjiiramuuf ragaan jiraachuu yookaan nageenyi isaanii itti mirkanaa'uu danda'amutti mana jireenyaa isaanii ijaaruu fi barbaadna jechuun dubbateera. Doonaald Tiraamp yaada dhihaate kana ilaalchisee ibsa dabalataa kan hin kennine yommuu ta'u, dhimmi kun waamicha qondaalli White House dubbise keessatti hin eeramne. Imaammanni dantaa alaa Ameerikaa waggoota 10 darbanii biyya Filisxeem hundeessuuf hojjetaa tureera. Kana keessa Gaazaan qaama ijoo taateerti. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu garuu yaada kana fudhachuu didaniiru. US kanaan dura Filisxeemota Gaazaa yookaan West Bank keessaa humnaan buqqisuun akka mormitu ibsitee turtus ministeerri dhimma alaa duraanii Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan bara darbe Gaazaa gadhiisanii bahuu hin qaban akka bahaniif dhiibamuus hin qaban jechuun dubbatee ture. Baqattoonni Filisxeem miiliyoona 2 ol ta'an Joordaan keessa jiraatu. Irra caalaan isaanii lammummaa biyyattii argataniiru jedha dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Filisxeemonni 750,000tti tilmaamaman waldhabdee hundeeffama Israa'eliin wal qabatuun dura qe'ee isaanii irraa baqatanii akka biyyoota ollaatti galanis ni himama. Filisxeemonni 10,000 lakkaa'aman erga waraanni Israa'el waliin jalqabe gara Masriitti kan baqatan yommuu ta'u achitti garuu akka baqattootaatti beekamtii hin argatani. Bara 2023 pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin Filisxeemota humnaan gara Siinaatti godaansisuu morman furmaanni jirus biyya walabaa taate Filisxeem hundeessuu qofa ta'uu dubbataniiru. Tiraamp Ameerikaan Giriinlaand harka isheetti galfatti jedheen abdadhaa jedhan. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp torban muraasa darban keessa lafa Deenmaark kan taate Giriinlaand to'achuu akka fedhan erga ibsanii asitti Ameerikaan Giriinlaand akka to'attuuf nan amana jedhaniiru. Sanbata darbe kan gaazexeessitootatti wayita dubbatan jiraattonni odola kanaa 57,000 ta'an nutti dabalamuu barbaadu jechuunis dubbataniiru. Tiraamp yaada kana kan deeggaran ta'uu ministeerri muummee Deenmaark Meete Fraansiskan torban darbe bilbilaan
pirezidaanticha waliin wayita haasa'anitti Giriinlaandi gurguruuf akka hin dhiyaanne cimsanii dubbachuu isaanii gabaafamee ture. Tiraamp bara 2019 yeroo jalqabaatiif naannoo Arktik bal'aa kana bitachuuf kan akeekan yommuu ta'u, Ameerikaan Giriinlaandi to'achuun nageenya idil addunyaatiif barbaachisaadha jetti. Warri odola kanarra jiraatan nutti dabalamuu barbaadu jedheen yaada jechuun Tiraamp yeroo dubbatan waa'ee odola kanaa xiyyaara pirezidaantii keessa turan keessatti dubbataniiru. Deenmaark maal akka irraa qabdu Tiraamp itti fufuun Giriinlaand addunyaa bilisaaf waan barbaachiftuuf ni arganna jedheen yaada jedhan. Bilisummaa kennuu kan dandeenyu nuti jechuurraan kan darbe Ameerikaa waliin waan wal qabatu hin qabu. Isaan bilisummaa kana kennuu hin danda'an jedhama. Tiraamp amantaa kanas jedhanii ministeerri muummee Giriinlaandii fi Deenmaark lamaanuu odolichi gurgurtaaf akka hin dhiyaanne dubbataniiru. Ministeerri muummee Giriinlaand Mutee Egegee gama isaaniitiin fayyadamni lafichaa fedha Giriinlaand irratti kan hundaa'u jechuun garuu humna ittisaa fi albuudaa baasuu irratti US waliin walitti dhufeenyaan hojjechuuf fedhii qabaachuu dubbataniiru. Ministeerri muummee Deenmaark Fredriksson gama isaaniitiin jalqaba baatii kanaatti Giriinlaand gara warra Giriinlaanditti egeree ishee murteessuu uummata bakka kanatti argamu qofaadha jedhan. Fredriksson torbee darbee Tiraamp waliin bilbila daqiiqaa 45f tureen erga haasa'anii booda ejjennoo ofii deebisee mirkaneessa jedha gabaasni Financial Times. Gaazexaan kun qondaala Awurooppaa maqaan isaa hin beekamne tokko eeruun wayita barreessetti haasaan isaanii kun gammachiisaa miti. Fedhiin Tiraamp Giriinlaand argachuuf qaban cimaa fi balaa guddaa hordofsiisuu kan danda'udha jedhan. Ministeerri muummee Deenmaark odola kana gurguruuf akka fedha hin qabne ibsuun fedhii guddaa Ameerikaa garuu akka hubatanis kaasaniiru. Giriinlaand karaa gabaabaa Ameerikaa kaabarraa gara Awurooppaatti geessu argamuun Ameerikaaf bakka tarsiimoo filatamtuu taatee jirti. Akkasumas dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa meeshaalee qorannoo guddaa kana asii akka qabu kaasaa jira. Waggoota dhihoo asitti yuuraaniyeemii dabalatee albuudota gatii jabeeyyiin Giriinlaand baasuuf fedhii Ameerikaan qabdu dabalaa dhufeera. Garuu Giriinlaanditti wanti irratti walii galame walaba ta'uu biyyattiiti. Kunis hariiroo haaraa US waliin uumuuf karaa saaquuf ni danda'as jedhamee eegama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun hanga ammaatti isiniif qopheessine kanumaa waan dhaggeeffattaniif galatooma.